Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaannee irraa hanga addisee taanaati nu waliin tura. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarkii ispoortii Addis eebbisiisaniiru. Waadaa haaromsa magaalaa keenya ariifachiisuu fi kabaja lammiilee keenyaa deebisuuf gallee hojiidhaan mirkaneessuuf paarkii ispoortii Addis eebbisiifnee tajaajilaaf banaa gooneerra jedhani. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin ibsaniiru. Piroojeektiin lafa hektaara 5.7 irratti ijaarame kun gidduu paarkichaatti siidaawwan atileetotaa goototaa 15 dorgommii olompikii biyya keenyaa badhaasa warqee fidan itti yaadatamaniin miidhagee ijaaramuu isaa ibsaniiru. Kunis seenaan gootota keenyaa dhaloota dhufu ispoortii irratti bobba'anii fi akka fakkeenyaatti akka itti fufan kan taasisuudha jechuun ibsaniiru. Paarkiin kun iddoo bishaan daakuu sadarkaa olompikii eegee dirreewwan kubbaa miilaa, kubbaa kaachoo fi dirree teenisii akkasumas fiigicha meetira 800 dabalatee tokkoon kutaa giddugala kanaa ulaagaalee idil-addunyaa guutee kan ijaarame ta'uun ibsameera. Giddugalli guddina hawaasaa giddugaleessa godhachuu qaba kan jedhan Ministeerri muummee piroojeektiin kun tajaajila ispoortii qofa osoo hin taane kutaalee hawaasaa sababa misoomaatiin bakka sanaa kaanee fi madda galii akka ta'uuf suuqiiwwan daldala haaraa 105 bakka walgahii namoota 3,000 simachuu danda'u of keessatti qabateera jechuun ibsaniiru. Kana malees giddugalichi bakka dhaabbannaa konkolaataa lafa jala konkolaataa 300 qabaatu qabaachuu isaa fi misooma qarqara lagaa irratti waliin kan wal qabate ta'uu isaa Itoophiyaa qulqulluu fi ammayyooftuu uumuu fi kutannoo qabnu kan agarsiisuudha jedhaniiru. Itoophiyaa guddoo hawwuu qofa osoo hin taane gochaan ni ijaaraa jechuun Dr. Abiy kan ibsan torban kana keessa. Giddugalli tajaajila tokko sadarkaa aanaatti jalqabuun kutannoo mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf qabu kan agarsiisuudha jedhani. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa obbo Namarraa Bulii godina Jimmaa aanaa Oomoon addaatti wiirtuun giddugala tajaajila tokko eegaleera. Dabalata isaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Godina Jimmaa aanaa Oomoon addaatti wiirtuun giddugala tajaajila tokko hojii eegaleera. Giddugalli sadarkaa aanaatti tajaajila eegale kun tajaajiloota 52 iddoo tokkotti kennuuf kan dandeessisudha. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan siyaasaa obbo Namarraa Bulii tajaajilli giddugala tokko magaalota gurguddoo irratti eegale tartiibaan aanolee hunda irratti tajaajilarra akka oolu himaniiru. Kana malees tajaajilichi sadarkaa aanaatti jalqabuun isaa kutannoo mootummaan rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuuf qabu kan agarsiisu ta'us ibsaniiru. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir gama isaaniin kenniinsa tajaajilaa giddugala tokko yeroo jalqabaaf aanolee godinichaa irratti jalqabe dadhabbii fi deddeebii tajaajilamtoota irra qaqqabaa ture kan hambisudha jechuun kan dubbatan torban kana keessa. Instituutiin qo'annoo fi qorannoo Oromoo beekumsa xabboo Oromoo baasee beeksisuuf hojjechaa jira. Koorri qo'annoo fi qorannoo Oromoo marsaa 20ffaan Finfinnee giddugala aadaa Oromootti ta'ameera. Dabalata isaa Dirribee Taklee akka taanutti qindeesseetti. Koorri qo'annoo fi qorannoo Oromoo marsaa 20ffaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti ta'ameera. Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo hundeeffama isaarraa eegalee goleewwan Oromiyaa hunda keessatti seenaa, aadaa fi duudhaa akkasumas falaasama Oromoo qorachuun bu'aasaa koratti dhiyeessuun gabbisaa turuu Daayirekteerri itti aanaa instituutichaa obbo Zinaabuu Asraat himaniiru. Beekumsa xabboo Oromoon falaasama nageenyaa fi dinagdee akkasumas bulchiinsa irratti qabu qoratee baasuun beeksisuuf hojjetaa jiraachuus ibsaniiru. Instituutichi bu'aawwan qorannoo hedduu kitaabilee fi maxxansaalee adda addaan hawaasa biraan gahaa turus obbo Zinaabuun kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kan irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.